jirra jirtu hordoftoota madda nageenyaa odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufneerraa hamma dhumaan faanatti waan asirraa ta'e buqqaatonni Oromoo warra Baabboo fi raayyaa irraa buqqaanii aanaa baatee qabatanii jiraachuu beekamu. Buqqaatonni kun yeroo ammaa kana aanaa baatee kee kan jiran yoo ta'u hammeenya lola naannaa sanatti gaggeeffamu baqatanii lubbuu ofii oolfachuuf jecha amma aanaa baatee keessatti akka malaa rakkataa akka jiran namni madda nageenyaa dubbise kun rakkoon isaanii cimtuu akka ta'e nuuf hime. Namoonni kun baay'inni isaanii nama 30 jala kan ta'an yoo ta'u manas waan nyaatan dhabanii ijoollee reefu dhalatee waliin rakkoo hamaa kee jiraachuu maddi keenya kun madda nageenyaatti hime. Jin dhageenya ta'a miidhaggeeffadha. የኛ የት ነው የምትባለው ነው ያልሽው? የኛ አረርና ታው ዲሌሮ ቀበሌ ማለት ነው። ዲሌሮ ቀበሌ አረር Inxaaleeyyoonni Amaaraa Walloo keessatti duulli daguggaa sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamu jabaateetti dhufee jira. Baroota dhibboota afran darban uummanni Oromoo Walloo duula Habashaan eenyummaa Oromoo balleessuuf Oromiyaa dhuunfachuuf taasisaa dura dhaabbachuudhaan faccisaa ture. Malleen duulli kunis itti dhufee uummanni Oromoo Walloos diina dura dhaabbatee falmachaa jira. Akkuma suuraa kanarraa arginu kana konkolaataan lakkoofsa gabatee Amaaraa qabu Walloo aanaa baatee keessa qaxxaamuruun gara Affaar yeroo deemu suuraan qaba. Dabtoonni Affaarii fi Amaaraa waliin ta'uun uummata Oromoo Walloo irratti lola gaggeessaa akka jiran nama mul'isa. Duulli Walloo cabsuuf gaggeeffamaa jiru kun Oromiyaa guutuu dhuunfachuuf waan ta'eef uummanni Oromoo kutaa kaanis dhimma kana akka quba qabaatuu fi uummata Oromoo Walloo waliin akka ta'u dhaammataniiru. Inxaaleeyyiin Amaaraa kun akkuma ammaan dura lola Oromoo Walloo irratti banaa turan ammallee lola irratti banuuf waan hunda qopheeffatanii waan Oromoo miira kee galchuuf dalagaa jiru. Lafi baatee keenya jechuun loon irratti dhukaasa banuun namoota hidhuun akka uummanni Oromoo finciluuf waan baay'ee dalagaa jiru. Aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobayyaa fi Tuchee keessatti gargaarsa maatii warra lola deemeef jedhuun uummata sossobanii onnachiisanii ilmaan hiyyeessaa gara lolaatti ergaa jiru. Gargaarsa kanas yeroo uummanni fudhatee gara manaatti galate kaabineen gaddaa keessaa itti gadhiisuu waan raayyaa ittisa biyyaa jedhuun kanuma kennaniif kana irraa deebisanii fudhataa jiru jedhan. Warra kaanis maatii keessaniif gargaarsanii goonaaf jedhanii ruuza kiiloo 25 fi zayita liitira takkaatii sossobanii ijoollee akka gara lolaa deeman godhaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti. Egaa qeerroon naannawaa sanii dabarsan manni keenya kanaan dura gara lolaa deeman eessa akka jiran hin beekamu. Kanaafuu warri har'a jirtan lolli kun isinillee lallatu achi deemtanii lubbuu keessan qaalii hin dhabinaan dhaamsa keenyaa jedhu. Kolleejjii barnoota barsiisota Kamiseerraa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa barsiisonni sagantaa idilee fi galgalaan baratanii eebbifaman osoo ramaddii hin kennaminiif hojii dhabdee ta'anii jiraachaa jiru. Akkuma beekamu kolleejjiin barnoota barsiisota Kamisee sadarkaa barnoota diippiloomaatiin barsiisota sagantaa idilee fi galgalaan leenjisaa kan turee fi kan jirus. Haaluma kanaan barsiisota bara 2013 eebbifaman osoo hin ramadamin bulchiinsi Abiyyi Ahmad humna baratee lammii baruu oomishuu danda'u hojii dhabaa godhee kaa'eera. Kanaan dura barattoonni yeroo kutaa 10ffaatti qormaata biyyoolessaa fudhatan qabxii kolleejjii isaan galchuu erga dhufee fi gara kolleejjii seenanii ogummaa barsiisummaa baratanii erga eebbifamanii barsiisaa ta'anii ramadan. Sirni Abiyyi immoo kana faalleessuun qormaata biyyoolessa kutaa 10ffaa balleessuun barattoonni baadiyyaarraa bara 10 eelanii baratan yeroo ammaa abdii muratanii barnoota addaan kutanii harka maatiitti garagalanii taa'aa jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Caancoo keessatti milishaan naannoo Amaaraa ajjeechaa yeroo darbe ilmaan Oromoo irratti raawwatanitti dabaluun ammas abbaa warraatii fi haadha warraa bakka tokkotti ajjeesuun maddeen keenya gabaasan. Yeroo darbe humni kun ganduma Caancoo jedhamtu kanatti guyyaa ayyaana masqalaa irraa haleellaaf jiraattota nagaa irratti baneen manneen hedduu gubuun haadhaa fi mucaa waggaa 2 dabalatee namoota 5 qaluu isaanii gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Yeroo amma haalli naannoo sana jiru ulfaataa ta'uu irraa kan ka'e hawaasni Oromoo naannoo sana jiraatan qabeenyaa fi qe'ee isaanii gadhiisuun baqataa jiraachuunis beekame. Oduu gaddaatiin ammoo miseensi gameessi ABO fi qabsaa'aan buleessi Oromoo jaalsanyii bakkalchaatti waan addunyaa kanarraa boqotan. Jaalsanyii bakkalchaa miseensa ABO gameessaa fi qabsaa'ota ABO bara dukkanaa turan keessaa tokko kan turan yoo ta'u sababa Oromummaa isaaniitiifis waggaa 25 yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa turan. Jaalsanyii bakkalchaa bara dargii keessa qabamanii waggaa 6 mana hidhaa keessatti dararamaa turaniiru. Bara mootummaa Ihaadig keessas qabamuun marroo 2 qabamanii hidhamuun mana hidhaa keessatti dararaa adda addaaf saaxilamaa turaniiru. Jaalsanyii bakkalchaa bara mootummaa Ihaadig keessa yeroo duraa qabaman waggaa 8 fi baatii 8 hidhamanii kan hiikaman yoo ta'u
osoon turuun ammas marroo lammaffaa qabanii hidhamuun waggaa 10 mana hidhaa keessatti reebichaa fi dararaa hamaaf saaxilamaa turaniiru. Sanyii Bakkalchaa walumaa galatti qabsoo Oromoo keessatti namoota hangafummaan qabsaa'uun beekaman yoo ta'u, sababa Oromummaa isaaniitiifis jireenya maatii isaanii osoo hin qabatin manneen hidhaa keessatti waggaa 25 hidhaa turaniiru. Sanyii Bakkalchaa wayita mana hidhaa keessa turanitti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii yakkamanii hidhaman kumaataman lakkaa'aman dadhabbii fi nuffii tokko malee mana hidhaa keessatti cichoominaan qabsoon gaafattu barsiisuun dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'aniiru. Sanyii Bakkalchaa wayita mana hidhaa Dargii irraa bahanii turanitti ilma tokko kan godhatan yoo ta'u, maqaan isaas Fayyisaa Sanyii Bakkalchaa jedhama. Ilmi Sanyii Bakkalchaa dargaggoo Fayyisaa Sanyii Bakkalchaa bara 2011 sababa Oromummaa isaaf hidhamee waggaa 4 oliif mana hidhaa Qaallitti Qiliinxoo baatuutti hidhamaa turedha. Fayyisaan abbaa isaa Sanyii Bakkalchaa waliinis mana tokko keessatti Qaallitti mooraa tokko keessatti dhuma bara 2011 hanga bara 2014 hidhamaa turen carraa abbaa isaa waliin jiraachuu kan argates mana hidhaatti ta'uu seenaan duubee isaanii ni ibsa. Sanyii Bakkalchaa bara 2016 mana hidhaa irraa kan hiikaman yoo ta'u, dararaa fi reebicha mana hidhaa keessatti irratti raawwatamaa turen yeroo baay'ee wallaanamaa erga turanii booda onkololeessa 4 bara 2020 akka hospitaala Xurunesh Beejing keessatti lubbuun isaanii darbuun reeffi isaanii gara bakka dhaloota isaa Shaggar Lixaa Aanaa Geedoo bakka Gooban jedhamtutti onkololeessa 5 bara 2020 akka gaggeeffameera. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa kan sin dhageessisaa ture ana Said Dawweet gama editariitiin Mu'ee Callaan faana ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarri kun jarra buqaanii dhufanii warri isaanii Oromoodha. Garuu isaan afaan Oromoon beekanii afaan Amaariffaa malee waan dandeenyu jedhanii kanaafuu amma tokko tokkoon isaanii bakka irraa ka'anii kaasanii ammallee bakka jiran waan ittiin bahan hin gaafanna isaanii waan wajjin dhageenyu ta'a mee dhaggeeffadha. የኛ የት ነው የምትባለው ነው ያልሽው? የኛ አረሪና ያው ዲሌሮ ቃዛ ላይ ማለት ነው። ዲሌሮ ቃዛ ኦኬ። ያው ከተማህም መልማት ያዘ አረሪና ኦኬ። ከወጣችሁ ምን ጊዜ ሆነ? ስንት ጊዜ ሆናችሁ? 2 ወራችን ነው በጫካ ነው የከረመው። 2 ወራችን ነው በጫካ ነው። ከበልሻን ብንሄድ ያው አንችልም። ያው እንግዲህ እሺ፣ መጀመሪያ እንደመጣችሁ የት ነው ያረፋችሁት? መጀመሪያ እንደመጣሁ ባቲ መጀመሪያ አይሆነ ባቲ ነው። ኦኬ። አጥፍራ ባቲ መጣ። ባቲ መንግስት ምን አረጋላችሁ? ምንም ያረጋለን ነገር የለም። ዘመር ነው ያነሳን። ዘመድ ለቀን ያወራችንን እዛ ድረስ ነው ያሽላገሩን እንጂ መንግስት ምን አረጋልና ኮንደልሻ ወስዶ ያው ቢወረውሩና ምንም ካይሆ ውጭ እንዲያተቀበሉ ብሏል አላፊው አሉ ሀዛ ያለው ማለት ነው የተረከባቸው። በቃ ዝም ብለው ይቀመጡ ብሎ ዝም ብሎ አላፊው ማልተረከበው ዝም ብላችሁ ተቀመጡ ሲላል ዘመድ ዝም ብሎ በዲያ ወርቁን በማለት ዘመር መልሰው። ኦኬ። አሁን የት ነው የምትገኙት? አሁን በዘመድ ቤት። ዘመድ ቤት ኪራይ ነው? ዝም ብለው ሰጥተዋችሁ ነው መቀመጥ ያዛችሁት? ኪራይ ነው። ኪራይ እየከፈላችሁ? እንከፍላል ብለን ነው በጊዜ ላይ እናስከፍላል ብለን ዘመድ ተዋስት ይሆነናል ብለን ነው እንጂ ብር የሚዘን ከፍለን እናገኛለን። ብር የሚዘን ከፍለን እናገኛለን። የኮምቦልሻው መለሳችሁ? አልቀበልም ብሏችሁ ነው? አልቀበልም ብሎ ራሱ ይዞን ሄደው ሰው ጋር ቀብና ቀላልቆ ነው ደርሶ ነው የመለስ ነው። ልጅ አናስጨርስም ለህልህም ማችን ይበላችን ደግሞ አውሬ ብለን በዚህ ምክንያት ነው የተመለስነው። ኦኬ። ብዛትስ ስንት ናችሁ? አሁን እዚህ የምትገኙት ከሌሎች ውጭ 37 ተመለስም አሉ ምናምን እዚህ ገበያ ምናምን አልተፈላቀም 37 ናችሁ።